Ashama harkafuuni hordoftoota Dumbeetu nageenya rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaatiyyuu isiniif baay'atu maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti galata rabbii haa ta'u isinis nagaa guutuu akka qabaattan abdii guddaa rabbiirraan qabaa nageenya rabbii ammallee bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif iyyuu haa ta'u jedha maatiiwwan koo warri maatiin haa ta'uudhaan na jajjabeessaa jirtan jabaadhu si faana jirraa itti fufii fuulduratti tarkaanfadhu jettanii subscribe taasisuutiin like taasisuutiin comment barreessuutiin na jabeessaa warri jirtan galatoomaan siniin jedha si faana jirraa jabaadhu fuulduratti tarkaanfadhu warri naan jettanii nageenyi rabbiif barakaan rabbii mana hunduma keessaniiyyuu haaseenuun isiniin jedha maatiiwwan koo warri maatii naaf hin taannes Dumbeetu subscribe naaf taasisaa like naa taasisuun na jajjabeessaa comment naa barreessuu yaada keessan naan gaha yaadni keessan ana biratti bakka guddaa qaba yaadni keessan anaaf utubaadha yaadni keessan anaaf dhadhaabbata yaadni keessan anaaf tarkaanfachiistuu fuuldura kooti waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatina wallaalummaa koo gara beekumsaatti laafina koo gara jabinaatti jabina koo immoo gara fuulduraatti qabadhee akkan tarkaanfadhuuf na gargaara waan ta'eef yaadni keessan ana biratti bakka guddaa qaba kanaafuu yaada keessan narraa hin qusatinaan isiniin jedha maatiiwwan koo hunduma keessaniyyuu waan hin gadhiisus naa laala hir'ina qabullee naaf barreessa gara fuulduraatti karoora guddaaf kaayyoo guddaan qaba hojjechuuf waan ta'eef na jajjabeessaa yaada keessan naan ga'an isiniin jedha maatiiwwan koo har'a yaada gabaabduu tokko bifa gorsaatiin bifa baacootiin baacoollee miti garuu anumatu gara bifa baacootiin dhiyeessuu barbaade malee baacoollee miti garuu ergaa guddaa kan qabudha keessumattuu unu shamarran biratti jechuudha shamarran Oromoo biratti waan ergaa guddoo qabdudha jedheeni waan gabaabduu taatus ergaan ishee guddaadha kanarraa namni lama sadii ilaalee yoo fayyadame anaaf na gammachuu kootiin isiniin jedha maaltu jira yeroo hedduu wanti hawaasa keessatti barannu hedduutu jira mana barumsaa seenuu qofa miti barnoonni hawaasa keessatti waa baay'ee baranna maatii keenyarraa waa baay'ee baranna otoo mana barumsaa hin seeniin maatii keenyarraa waa baay'ee baranna mana keessatti harmee keenyarraa baranna akkoo keenyarraa baranna ollaa keenyarraa baranna firoota keenyaa fi maatii keenya walumaa galatti hawaasa bal'aa keessatti wanti nuti barannu waa guddaa fi waa jabaadha kan eessatti hin arganne kan mana barumsaatti hin arganne beekumsa guddaa madda guddaa fi hubannoo guddaa keessumaatii kan oromummaadhaan badhaadhee kan xiinsammuu fagootiin xiinxalamee kabajaaf ulfina gola oromootti horu hedduutu jira hawaasa keessa maatii keessa wanneen akkasii kana wanna aadaa Oromoo calaqqisiisan duudhaa Oromoo kan kaleessa calaqqisiisan sana nutis tuffachuu dhiisne otoo itti fayyadamne dhalootaafillee dabarsineen isiniin jedha shamarran keenya obbolaawwan koo maatiiwwan koo harmooliiwwan koo warri na dhageessanis waan akkasii irratti otoo nu barsiistanii warri beektanis beekumsa akkasii han hawaasa keessa jiru waa baay'eetu jira kan barachuu qabnu kan booruu dhaloonni beekuu qabu kan galmeeffameellee taa'ee dhaloonni Oromoo boodarra dhufullee seerri Oromoon kaleessa ittiin bulaa ture akkas ture jedhee han dhaloonni illee dubbisee argatu waan akkasii barraa'ellee taa'uu qaba keessumaatii maatii keessatti waa baay'eetu jira jedheera sana keessa waa tokko irratti kaasuun barbaade har'a Oromoon waan hundumaa irratti seera qaba akkaataa qaba duudhaa qaba safuu qaba mana Oromoo keessatti sareeniyyuu qooda qabdi gahees qabdi seera mataashees qabdi iddee jiraattu akkatti jiraattuu fi akkatti nyaattullee akkaataa qaba Oromoo biratti wanti kun hundumtiyyuu jechuudha saree jechuun Oromoo biratti kabaja qaba akka tuffatamatti waan kaasaniif yeroo baay'ee saree fakkeenya fudhadhe malee waa baay'ee wanti hundiyyuu Oromoo biratti bakka qaba hundumti isaayyuu jechuudha akka qaba bakka qaba safuu qaba duudhaa qaba Oromooni suni kan kaleessa jiru suni har'a nurra gahee maaliif bada nuti dhaloota seenaa balleessu otoo hin ta'in dhaloota seenaa galmeessu dhaloota seenaa barreessu ta'uu qabna keessumaa waan hawaasa keessa jiru waan baadiyaa keessa jiru waa baay'ee jira waan gurguddaa
waan gurguddaa fi boorullee argamuu hin dandeenye hayyoota raagolii baay'ee jiru akkoo kan ta'anii haadholii kan ta'anii kan beekumsa guddaa qabanii kan immoo maal beekta yaa akkoo maal beekta yaa harmee jedhanii kan illee immoo wanna isaan keessa jirullee namni waraabee yookaan gara miidiyaa kanatti illee hin finne baay'ee jira baadiyyaa keessa sana irratti warri beektan anillee beeka jedhee miti waanuma keessatti guddadhee fi waanuma maatii koo keessatti argeerraatti dubbachuu fedheerra garuu warri kanarratti hubannoo qabdan otoo nu gorsitanii otoo haala viidiyootiinis ta'uu seenaaf akka taa'utti booruu namni dhaloonni irraa dhufu kun har'a jirra malee booruu hin jirru waan ta'eef otoo afaan ifaamaan waan jiru kana amma teknooloojiin guddateera waan ta'eef waa tokko otoo keessanii isiniin jedhaa dhaamsa akkasumaan dabarfadha maaliif jajjabina ta'a waan ta'eef waan akka kanaa kun keessumaa waan baadiyyaa keessa waa guddaatu jira dhugaa waa guddaatu jira. Namoonni achi jiran kun immoo namoonni waan durii beekan kun immoo nama waan ta'eef umuriin isaa hin deema namni immoo jalaan boqochaa deema beekumsa qabullee fudhatee deemaa jira jechuudha otoo nuti irraa hin bariin tuffii nutti fakkaata gadaantummaa nutti fakkaata aadaa kaleessa sana deebisuun garuu akkas ta'uu hin qabu beekaa ta'uu qabna waan namoonni hayyoonni durii qaban irraa fuudhannee dhalootaaf dabarsuu danda'uudha qabna yoollee miidiyaatti baasuu baannee namoota miidiyaatti bahanitti waan akka kanaaf jira jennii otoo himne waan akkasii baruullee nan barbaada fedha guddaan qaballeedha kanarraa maaliin kaasuu barbaade akka baacootti kanin jedhee ofuma koon bifa baacootti godhe malee waan bifa hawaasa keessa jiru taateedha kuni anatu gara bifa baacootiin fide Oromoo biratti gaafa nyaatu Oromoon gaafa keessummaan itti dhufu Oromoon seera qaba gaafa maaddii dhiyeeffatu Oromoon seera qaba calliseema miti seerri hundumaa jiru warra beektanii beektu garuu warra hin beekneef immoo hubannollee ta'a maaltu ture haadha manaa fi abbaa manaatu turanii haadha manaa fi abbaa manaa turanii abbaan manaa ishee kuni baay'ee nama hubataadha baay'ee nama aadaa keessatti seenaa keessatti keessumaa immoo duudhaa Oromoo keessatti baay'ee nama kabajamaa fi beekamaa fi barbaadamaadha yeroo waa'ee aadaa fa'a gaafatan waa'ee seenaa Oromoo fi duudhaa Oromoon illee waan gola Oromoo keessa jirullee yeroo barbaadanii nama kana dhiyaafatu jechuudha namoonni gubbaarraa waa'ee aadaa fa'a yeroo tokko hin dhufu miidiyaatti hin ba'u malee yeroo itti dhufanii jira yeroo sana nama kana akka adda durummaatti namni kun baay'ee hayyuudha illee nama waa'ee Oromoo beekudha sana booda haadha manaasaa kuni haadha mana baay'ee gaarii turte garuu waa tokko irratti hin dagatti yeroo hundumaa itti himaa akka carraa ta'e sanarratti hin dagatti baay'ee ogeettii yookiin immoo kaamettiidha mana ishee keessatti haadha manaan kuni baay'ee kabaja waliif qabu abbaa manaa faana baay'ee wal jaallatu keessumaa yeroo dhufullee seeruma Oromoon keessummeessiti garuu wanti isheen dagattu tokkotu jira guyyaa tokko keessumaa jabaatu itti dhufe keessumaa jabaa waa'ee aadaatiin nama beekamu mana isaa keessatti illee waan aadaa kana namni kun hin dubbata maaltu jira mana isaa keessa jedhee illee namni kun haguma buna dhugee ka'utti waa baay'ee to'atamtire waa baay'ee madaalaa achumaan mana isaa deema nyaata qopheessanii isaan illee simannaa taasisanii fi waan jiru qopheessanii taasisanii fi buna dhuganii nyaata nyaachutti kaanii baay'ee abshaalallee namichi sun beekaadhallee abbaan manaa xinno abshaala yeroo jedhu waa biraa otoo hin ta'in dandeettii xiinsammootii yaadee dafee waa fayyadamuu qaba siistema adda addaa kana baay'ee nama hubataadha sana booda buna dhuganii nyaatanii amma sana namni kuni akkami seerri Oromoo mana nama kana keessatti fayyadamaa jiru alaa'oo hin barsiisa waa'ee Oromummaa kana waa'ee aadaa kana waa'ee seenaa kana jedhe arrabaan hin dubbatiin malee qalbiinsaa mana keessa barbaadama jirti gocha wanti hundiyyuu seera qaba bishaan dhiqachuun illee seera qaba keessumaa bishaan dhiqachiisuun illee seera qaba wanti hundiyyuu Oromoo biratti seera qaba akkan guddadhettis akkasii maatiin guddadhe keessattis waan kanatu jira waan ta'eef
sana booda buna dhuganii ollaan dhufee taphatanii sana booda nyaata nyaachuuf nyaata dhiyeessanii waan isheen dagattu kanammoo itti himeera jabeessa itti himeera dura garuu isheen hammeenyaaf otoo hin ta'in akka carraa ta'e hinuma dagatti waan sana booda adaraa nama kana biratti nan qaanessinii namni kun nama aadaa Oromoo qoratudha mana koollee kan dhufe tarii maaltu jira mana isaa keessa jedheetidha atillee ati ogeettiidha kaamettiidha waa hundaan guutuudha kanumarra har'uma qofa qalbinaaf godhadhu har'uma qofa sanarratti xiyyeeffadhuuti waan kana dagachuu hin qabdu har'uma na oolchi badii kana jedhaani tole jette isheen illee yeroo sanaaf isheen yaadatti tole jette garuu ishee yeroo sana tole jette malee waan sana waan warraanfachiisu jira natti fakkaata dhiyeessitee fi nyaatanii taphataniituma nyaatanii sana booda maaddii kaasuuf yeroo jedhanii hin beektu baay'een keessan beektu jedhanitti amana keessumaa ijoolleen baadiyyaa waan kana beektu jedhee yaada sana booda yeroo maaddiin keessummaa jalaa kaasuu fedhan keessummaas ta'u maatii manaa jalaas ta'u akkaataa qaba akkaataa itti ka'u malee callisanii maaddiin kaasanii mana keenya akkasii garuu anna sana booddee maaltu ta'e nyaata nyaatanii geessisatanii guuttatanii jechuudha maaddii guddisuuf yeroo kaatu namni kuni yoo amma namni keessummaan kuni nama guddaadha isa biratti kanan irraanfatiin jechuu hin danda'u waan sana mooyyuu inni isheen irraanfattu immoo yeroo maaddii kaastu sanadha waan irraanfattu qabdi seera Oromoo keessa dura itti meera tole jettee walii galanii irraanfachuuf ammallee irraanfattee jirti sana booda nyaatanii quufanii maaddii guddisuuf yeroo jettu kaate isheen ol maqaa ishee waamee ammas irraanfatte akka isheen irraanfatte hubatee jira waan inni jedhe gochaan jirtu akka aadaa Oromootti yeroo nyaata nyaatanii yeroo maaddii guddisanii yeroo maaddii keessummaa jalaas ta'u maatii jalaas yeroo guddisanii dura maaddii hin kaasanii kun akka aadaa Oromoottidha akka naannoon ani guddadhettis akkasii isheen garuu yeroo hundumaa maaddii kaasti yeroo maatiin jiranis yeroo keessummaan jiranis kun ishee barate kana irraanfatti waan hundaatti baay'ee kaametti ogeetti beekamtuudha niitiin suni garuu rakkoon isheen guddaan yeroo nyaata nyaatanii booda maaddii dura kaasti akka aadaa Oromootti immoo nyaata erga guuttatanii booda yeroo maaddii guddisuu fedhani dura waan ittoon itti qophaa'e yoo saanis ta'e yoo distis ta'e waan ittiin ittoon qopheeffatamee dhufe sanatu ka'aa jechuudha sana booda akka seera isaatti wanti godhamu jira yeroo maaddii kaasanis callisanii ol fuudhotoon ta'e wanti godhamu jira sana yeroo biraa sofna sana booda seera ta'anu beekti isheen ani isheen yaadanne yeroo hunda maaddii yeroo guddistu maaddii dura fuuteeti sana booda ittoo fuudhutti deebiti jechuudha achi maaddii guddisuuf gaafa kaatu akkuma baratame akkuma qalbiin ishee bare sana akka namichi itti meetoo hin ta'ini akkuma qalbiin ishee bare sana maaddii tarka gaafa akkas gaafa fuudhu jettu maqaa ishee waameeti maqaa ishee waamuu barbaadu garuu amma atuu beekta malee yaada manaa koo distii immoo dura fuudhii jedhe sana booda keessummaan kuni amma ishees haamila ishee hin xumne namni abbaan manaa kuni keessummaan sunis siistema kana irratti hin barre atuu beekta malee dura buusee ergaasaa abshaalummaatiin dabarfate isheellee gammachiise nama sanallee akka jaalala haadha manaasaaf qabu akka ibseetti hubate namni keessummaan kunillee baay'ee ajaa'ibsiifate atuu beekta malee haadha manaa koo distii immoo dura fuudhii jedheeni atuu beekta malee jechuun isaa yaadachiisadha jechuudha sana booda ergaasaa dabarfate namichi kun baay'ee ajaa'ibsiifate iyyuu dhaqe kuni jaalala akkamiitu mana isaanii keessa jira seerri Oromoo argeen beekne gola isaanii keessatti arge jedhee baay'ee ajaa'ibsiifate akka odeessu akka fakkeenyaatti illee waltajjii adda addaa irratti illee akka kaasu taasisamee fi garuu waan suni akka baajottammaa naannoo keenyatti hin jedhama maqaa nama sanaa dhahame
atuu beekta malee distii immoo dura kaasi jedhee abaloonii jedhama. Maalidha kanarraa maal hubanna tokkoffaa waan kuni baacoo fakkaata malee ergaa qaba. Safuu Oromoo keessaa duudhaa Oromoo gola keessaa qabu keessaati isa guddaadha. Ana biratti guddaadha isin biratti illee hin beeku. Waan akka kana kanatti fi kan kana fakkaatan hedduutu jiru. Waan hedduu jira. Sana irratti otoo warri beektan illee nu gorsitanii otoo hojjettanii viidiyoo adda addaa gadhiistanii nuti illee irraa barannaa dhaloota seenaa hin beekne hin taanu dhalli keenya booruuf taanillee irraa barataa irraa hubata. Waan akka kanarratti otoo wal cimsine waa baay'ee irrattuu yeroo keenya gubaa oolla. Waa baay'ee irrattuu arrabaan dubbachaa oolla. Keessumaa waan Oromoo kanarratti waan safuu Oromoo kanarratti otoo hojjettanii nullee jajjabeessitanii isiniin jedhaa anillee nama beeku otoo hin ta'in nama baruudhaaf fedha guddaa qabudha malee nama beekumsaa guddaa qabu miti. Kuni waan maatiin kootti jiraatanii fi waan hawaasa keessa jirurraa waan hin argin isiniif qoode. Kanarraa namni hundillee fayyadamuu baatu namni tokkollee haa kuni akkasii lakka jedhee akka baree itti gammadeellee irraa fayyadamudha hawwiin koo. Intala Oromoo akka ta'uun barbaada. Intalumti Oromoo isheen of taatee jirtuyyuu kanarratti hanqina qabdi taanaan fuuldura isheetti gaa'ila isheetti gaafa deemtu maatii biratti keessumaa maatii isheef abbiyyuu ishee biratti waan kana hin beektu taanaan namoonni sun nama Oromoota duudhaa beekani taanaan maatii ishee arrabsiisa waan ta'eef wanti kun yookiin immoo maatii ishee xiqqoo tuqsiisa waan ta'eef kanarratti adda dureedha wanneen akka kanaa kuni. Otoo barri waan akka kanaa fi kana qofa miti. Anatu wanta kana qofa kaase malee waa baay'eetu jira. Isinis baay'ee sanarra beektu. Sana otoo nutti himtan warri beektanillee harmoolii keenya warri taatan jirtu. Umuriidhaan guddataniifis immoo miti ijoollee taatanillee waa'ee seenaa, waa'ee seeraa, waa'ee duudhaa Oromoo fi safuu Oromoo warri sirriitti qorattanii sirriitti hubattanii jirtan hedduun keessan jirtu. Isinillee waan beektanirraa nu qoodaa nu jajjabeessaan isiniin jedhaa. Ijoollee safuun beeknee fi ijoollee maalummaa ishee kaleessa maatiin itti guddatan itti jiraatanillee hin beekne akka hin jedhamne nutillee booru dhala keenyaallee dhaloonni dhufullee akka hin jenne wanna hundumaatti seerri jira waan ta'eef nutu hin qoranne nutu ittiin deemne malee ammallee qorachuudhaaf haa carroomnu warri jirulleen isiniin jedhaa otoo beekaa fi hayyoonni ogeeyyiin buleeyyiin keenya jiranii irraati waan isaan beekanillee otoo fudhanneen isiniin jedha. Kanarraa ergaa guddaa akka fudhattan abdii guddaan qaba. Yoon dogoggore immoo na of kolchaa namni beekaan qabu garuu amma beekurraa dubbata. Kuni jecha koo yeroo hundumaati beekes ta'e otoo hin beekin yoon dogoggora dubbadhee isin mufachiisee jiraadhee na of kolchaan isiniin jedha. Maatiiwwan koo ammallee warri maatii naa taatan akkuma maatiitti naa taatanitti laayikii taasisuun otoo nan nuffiin komentii barreessuu yaada keessan naan gahaan isiniin jedha. Maatiiwwan koo warri maatiinaaf hin taane immoo dumbeetuuf sabskiraayib taasisuun na jajjabeessa. Maatiinaaf ta'a laayikii taasisuun na jajjabeessa. Komentii barreessuu yaada keessan anaan gahaan isiniin jedha. Yaadni keessan anaaf utubaadha. Yaadni keessan anaaf imala dhallee imalchiistuudha illee tarkaanfachiistuudha illee. Wallaalummaa koo gara beekumsa. Maatiiwwan koo yaadni keessan anaaf utubaadha. Wallaalummaa koo gara beekumsaatti laafna koo gara jabinaatti jabina koo gara fuulduratti kan tarkaanfachiisuuf na gargaara waan ta'eef dumbeetuuf sabskiraayib taasisuun na faana bu'aan isiniin jedha. Maatiiwwan koo yoo dogoggoriif na of kolchaa yeroo gaarii qabaadhaa bakka gaarii oolaa bulaa. Nuti jira jabaadhu si faana jirra warra naan jettan hunduma keessaniyyuu rabbiin jaalalaaf barakaa isaatiin nageenya isaatiin mana keessan haa qubatu isiniin jedha. Maatiiwwan koo yeroo gaarii naaf qabaadhaa.